السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلاما كبجمو نجا في رحمن ربي إسن الرهاجرات. إرجمان ربي حديث ابن عباس ديس كيست نبيين. إرجمان ربي نجين الرهاجرات نجيه akka guyyaa kurnan jalqaba zulhijjaa kanatti dalagaaleen gaggaariin garteetiin rabbiin biratti akkaan jaalatamtu hin jiruu yaa gartee akka jalqaba gartee guyyaa kurnan zulhijjaa kanatti guyyaa dalagaaleen gaggaariin akkaan rabbiin biratti jaalatamtu hin jiruu. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih Bukaarii sagal jahatami sagal duuba dalagaalee gaggaarii kurnan zulhijjaa kana keessa hojjetamu yeroo jennu qur'aana qara'uu heddummeeysuu, salaata sunnaa heddummeeysuu, zikrii heddummeeysuu, zikrii subhaanallah alhamdulillah allahu akbar rabbiin faarsuu heddummeeysuu gartee سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قرتي يرجع ربنا جين الرهاجراته نجا قرتين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. jecha lama kan jechuudhaaf arraba irratti haffalliidha kan mizaanni isaa akkaan ulfaataadha jecha garteetiin rabbiin biratti akkaan jaalatamaadha jaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jechi sun subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim. Zikrii dha jechuu zikrii heddummeessu ammallee zikriin subhaanallahi wa bihamdihi ergamaan rabbi nageen irra haa jiraatu jecha subhaanallahi wa bihamdihi kana garteetiin nama ji'ee jannata keessatti ashaaqiltiin garteetiin isaaf jannata keessatti isaaf gartee ashaaqiltiin isaa biqiltii jaa gartee nama subhaanallahi wa bihamdihi jedhu ammallee subhaanallahi wa bihamdihi kana garteetiin ergamaan rabbii nageenyi irra haa jiraatu hadiisa sahih al-Bukaarii keessatti subhaanallahi wa bihamdihi yeroo dhibba nama jee garteetiin diliin isaa osoo haga hoomacha baharaa gartee baay'atteelleedha rabbiin dilii isaa hunda isaa faraaramaa yaa subhaanallah subhaanallahi wa bihamdihi sadarkaa jechu kun qaba jechuu garte diliin ta'e osoo hamma hoomacha baharaa baay'atteellee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dilii ta'e san hunda sii faraarama. Akkasuma subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim kana dubbanne jirra khabiraa subhaanallah alhamdulillah allahu akbar حديث صحيح بخاري هاي سجرا سبحان الله الحمد لله الله أكبر يرى صد من سدي يرى صد من سدي يرى صد من سدي يرى سقلت من سقل خبو درة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خناوري يروني في دبقوت صلاة الشنم بودنا ما جتش خنا جئ دلي إساهون در ربي سافر على ما جاء نبي صلى الله عليه وسلم دوبا أما اللي هدورا ذكرين قرتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته jecha akkaan darajaa qabu jechuu garteetiin duuba gaa istikfaara seddummeeysu garteetiin istikfaara garteetiin allahumma anta rabbii irra caalaa istikfaara sayyidul istikfaar
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووحدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الجماعة ربي نجين الرهجراته حديث صحيح بخاري خيستي نمني قرتين جتش خنا جي قرتي اللهم أنت ربي استغفار خنا غنما جي yeroo masan gartee ganama san keessa duuti isatti dhuftee dee warra jannatarraa ta'a akkasuma gartee namni galgala jecha kana je'ees duuti isatti qabattee garteetiin yoonii fi gartee gama akhiraa ka deemu taate namni sun warra jannatarraa tahaa yaa sadarkaa inni qabu laali. Allahu akbar. Istikfaara kana heddummeessuu qabna jechuudha. Duuba akkasuma soomana heddummeessuu qabna. soomana sunnaadha heddummeessuudha qabna. Ergama rabbii nagayni irra haa jiraatu hadiisa sahii keessa gartee sahii Bukaarii hadiisa sahii keessatti guyyaa arafaadha jechuudha yoon doggaruu baadhee namni soomanee dilii isaa ta dabartee fi ta dhuftu hunda rabbiin isaaf araaramaa yaa gartee dilii isaa ta'amata kutteetii fi ta'amata dhufuu amata lamaa rabbiin isaa araarama. Hadiisni kun sahiha. Duuba soomana heddummeessuu qabnaa keessattuu guyyaa garteetiin sayillan duraa kana heddummeessuun gaariidha jechuudha. Sadaqaa heddummeessuu ammallee haada rahimaa cimsuu firummaa cimsuu rahimummaa cimsuu kanarratti ergamaan rabbii nagayni irra haa jiraatu sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiha nagaa firaamni rabbii irraa jiraatu hadiisa sahiha keessatti nabiyyiin ni ja'a duba namni garteetiin umrii dheerachuu fedhu namni umrii dheerachuu fedhuu fi qabeenya garteetiin argatuu fedhu gartee namni qabeenya hedduu argatuu fedhuu fi umrii dheeratuu fedhuu fi rahima haa jabeeffatu yoon dogoggoruu baadhee hadiisa sahiha keessatti akkas ja'a. Namni garteetiin horii baay'ee argatuu fedhuu fi umrii dheeraa jiraatu fedhu rahima haa jabeeffatu yoon dogoggoree nafsiyyaatiyaa fi shaytaanarraahi. Duuba rahima jabeeffatuun hedduu cimaadha jechuudha. Haada rahimaa jabeessuun hedduu gaariidha. Rabbiin nurraa haa jaalatu. Asuma irratti hin dhaaba. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.